addunyaa kana gubbarraa maal jibbite onaan jaan abbaa kootiin jibba otoo abbaa kiyyaa rasaasatti lakkaawinaan jaanii ittiin lakkaawa maaliif haati keenya duunaan alatti gannu darbaa riskootu jaa mee viidiyoo tana dhaggeeffannee walitti adeebinu. Addunyaarraa maal jibbite onaan jaan abbaa kiyya kana dhal ilmaan qaan abbaa kiyya hijaa qabadde ardii tana gubbarraa rasaasan akkanan ittiin lakkaawaa waan biroo keessa kutee rasaasa yoon akkanite abbaa kiyya gubbarratti ganni lakkaawa dhaabbadde arraan hijaan abbaa kiyyaa qabu wallahi yoon irraan jeesa jeeso janii rasaasa silaan akkanani wallahi abbaa kiyya sana akkattiin itti lakkaawa wallahi dhiiga kanaan na danfani maalillee nan qabu ni lakkaawa itti wallahi abbaa kiyya sana akkatti maaliif fi ummaanti jedhuuteef haala gannu darbe. Egaa akkuma dhaggeeffattan edaan ilma namaa kana hunda duuba baalagees hattus yoo ta'e hiccitii namoonni hin beekne akka duuba jirtuutu mul'ata. Intala tana aadaa safuu dagattee waan hin taane miidiyaa gubbaratti yeroo daleedu qeequu fi arrabsuu malee maalirraa akka isiin kaate waan beeknu qabu. Arra garuu ani waa tokkotu na mul'ate. Intalli kun haadha malee abbaa malee akka waan guddattee egaa akkuma isiin jette haati keenya duunaan alatti maaf gannu darba jette. Kana jechuun haadha malee abbaa malee guddatte jechuudha. Intala shamaraa laalagaa haadha malee abbaa malee guddattee waan hedduu isii qunnamuu danda'a. Shamarri takka wanni hedduun erga isii qunnamee qaanii saala wanni jaamaa irraa fagaata jechuun safuu wanni jaamu hin qabdu jechuudha. Kanumarraa kan ka'u intalli tunis aadaa fi safuu qaaniin irraa deemuu dandeesse. Mee isin asirratti maal jettan yaada keessan koomantii jala barreessaa.